Hiree jireenyaatiif atis biyyaa baate biyyaa biyyi diinagdeen si eegaa ati diina marte kalaama Haaliqaa Qur'aana qaraate tumurte ilmi itti aanuuf arra eebbifamte Qamariyaa baganuu gammadde. Hiree jireenyaatiif atis biyyaa baate biyyaa biyyi diinagdeen si eegaa ati diina marte kalaama Haaliqaa Qur'aana qaraate tumurte ilmi itti aanuuf arra eebbifamte Qamariyaa baganuu gammadde. Oolmaa inteenya gaariin dhaltuun caalaa ambiyaadha ustaazotaaf urjiiwwanis hundumti obbolaadha baga nagaannoo dhuftan eebba Qamariyaadha baga nurraa qooddamtan gammachuu hiriyaadha jazaa gaarii nu argadha akhiraadha. Oolmaa inteenya gaariin dhaltuun caalaa ambiyaadha ustaazotaaf urjiiwwanis hundumti obbolaadha baga nagaannoo dhuftan eebba Qamariyaadha baga nurraa qooddamtan gammachuu hiriyaadha jazaa gaarii nu argadha akhiraadha. Gammachuun gammachuu caaltu wallahi eebba Quraanaa rabbii kan keettu siin gahe gammachuu isa ol aanaa Qamariyaa gammachuu tee qooddachuuf wal gahe hundi muuminaa congratulations si jenna. Gammachuun caaltu wallahi eebba Quraanaa rabbii kan keettu siin gahe gammachuu isa ol aanaa Qamariyaa gammachuu tantee qooddachuuf wal gahe hundi muuminaa congratulations si jenna. Gammanne gaa gammachuu arra guyyaan kan hiriyaa teenya kaalii gammachuu Qamariyaa kalaama rabbii Qur'aanaa kayoomuun qabne hiriyaa arra kattamte gammadde nusi gammanne Qamariyaa congratulations hiriyaa. Gammanne gaa gammachuu arra guyyaan kan hiriyaa teenya kaalii gammachuu Qamariyaa kalaama rabbii Qur'aanaa kayoomuun qabne hiriyaa arra kattamte gammadde nusi gammanne Qamariyaa congratulations hiriyaa. Qamariyaa yaa hiriyaa taarii tantee yeroo dheeraa firiisa arra argite barachuuf kalaama Haaliqaa hujii tantee cunqursite dadhabee hiifadhen jenne diinkee baruufiif dirgite hundi keenya si gammanne Qamariyaa firii kan kee baga argite taarii kan kee yeroo dheeraa firii kan kee arra argite barachuuf kalaama Haaliqaa hujii tantee cunqursite dadhabee hiifadhen jenne diinkee baruufiif dirgite hundi keenya si gammanne Qamariyaa firii kan kee baga argite yaa barattuu Qamariyaa yaa hiriyaa congratulations. Barattuu qaalii gaarii markaza Ummu Eeymanii yaa amiira markaza kunuunsituu diinii ifiif dhimtee nu cimsuudhaaf hin jiru wanni ati nuun ta'ini ifiifuu yeroon qabdu nu qo'achiifta Qur'aanii ufiif baraanuuf cinqama arra geesse Qamariyaani firii kan kee arraa nu agartee siin haga'u rabbiin kaboriini. Barattuu qaalii gaarii markaza Ummu Eeymanii yaa amiira markaza kunuunsituu diinii ifiif cimtee nu cimsuudhaaf hin jiru wanni ati nuun ta'ini ifiifuu yeroon qabdu nu ka'achiifta Qur'aanii ifiif baraanuuf cinqama arra geesse Qamariyaani firii kan kee arraa nu agartee siin haga'u rabbiin kaboriini. Yaa barattuu Qamariyaa yaa hiriyaa
ammas cimee itti fufii si haa gargaaru rabbiini ilmiin tantee sirra tartee sirra haa dhaaltu ilmaani si haa gammachiisu rabbiini ammas cimee itti fufii si haa gargaaru rabbiini ilmiin tantee sirra tarte sirra haa dhaaltu ilmaani si haa gammachiisu rabbiini ustaaza keenya qaalee kan diin rabbii nu barsiisuuf ifaajuu kennaa rabbii guddaa kan diin rabbii nu baasuu mijuu anaaf taatan siniin jedhee bor rabbiin isin nu haajajuu hafaffaca'u xaariin keessan akka addunyaa marri raaju badhaasa oli kan warra qur'aanatiin kabaju rabbiin isin haa kabaju yaa ustaaza keenya qaalii kan diin rabbii nu barsiisuuf ifaaju kennaa rabbii guddaa diin rabbiin obaaftu mijuu anaaf siniin jedhee gaa rabbii bor isin nu haajaju hafaffaca'u xaariin keessan akka addunyaa marri raaju badhaasa oli kan warra qur'aanatiin kabajuun rabbiin isin nu haa kabaju olmaa'in teenya gaariin dhaltuun jaalaamiyaadha ustaazota furjeewwanis hundumti obbolaadha baganagaan hundumtan bagamariyaadha baganurraa godhamtan gammachuu hiriyaadha jazaa gaarii nu argadha akhiraadha